اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجا في جبا آه باقي واحد دو تهذبون بربارتي سادة حالي سيقلتي أما حالي سيقلتي أما واي مري بيولي ساوجين خاجرو واندوغا وانا ما جايب سيسوس نجرا كف أكسو سيقلتي وري أكتيفيستي سبانا مارا وري saba mara bakkan buune warri faayidaa siyaasaa barbaadu warra ummata Amaaraatii fi ummata Oromoo sabaa sablammoota walitti naqee faayidaa siyaasaa jalaa barbaadu waa'ee marii biyyoolessaatii fi waa'ee magaalaa Finfinnee irratti waa hedduu siigaltee jaamaa jira. Keessattuu magaalaa Dirree Dhawaa ammaas waa hedduu utiisaa jiran dhugaa dubbachuudhaa fi beekii magaalaan Finfinnee handhuura Oromiyaati, walakkaa Oromiyaa, walakkaa siigaltee Oromiyaa jirti. Fakkeenyaaf akka waan siigaltee yoo magaalaan Finfinnee Oromiyaa jalatti yoo kan galtu taate akka sabaaf sablammoonni tokkolleen keessa hin jiraannetti akka waan Oromoon siigaltee sabaa sablammoota san Finfinnee keessaa baasanii balleessaniitti ololoofaa jiran jechuudha. Warri siigaltee ilaalchi isaanii rakkoo qabu. Warri siigaltee ummata Amaaraa qulqulluu jalatti warra dawatee ummata Amaaraatii fi ummata Oromoo sabaa sablammoota kana warra waliin buusu jiru. Olola addaa siigaltee miidiyaa kanarratti oofaa jiran jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Obboleeyyan wanni siigaltee hubachuu qabnu sabaa sablammoonni Itoophiyaa keessa jiran Oromiyaa keessa irra jiran moo mee naannoo Amaaraa jiran mee naannoo Tigraay jiranii naannoo feete biyya Itoophiyaa tana keessa yoo kan fudhatu taate sabaa sablammoonni Oromiyaa keessa guutuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Guyyaa tokko siigaltee uummanni Oromoo ati saba kana, ati saba Somaaleeti, ati saba Amaaraati, ati saba Guraageeti Oromiyaa keessaa ba'e gibira humnaa ol siigaltee irra keenya Oromiyaa keessa baafna karoora akkasiin qaban dhugaa dubbachuudhaaf. Uummanni Oromoo uummata qulqulluudha dhugaa dubbachuuf. Numaan siigaltee namni keenya akka mootummaatti sodaate mootummaan naannoo Oromiyaa mirga siigaltee sabaa sablammoota san eega dhugaa dubbachuudhaaf Oromoorra. Akkasuma uummanni keenya ummata sabaa sablammoota ofiin maxxansee waliin jiraachuudhaan fakkeenya guddaati jechuudha. Akka addunyaatti Oromoon tun fakkeenya dhugaa dubbachuudhaaf. Sabaa sablammoota Itoophiyaa keessa jiruu fi Oromoo yoo ilaalte uummanni Oromoo sabaa sablammoota wajjin guyyaa tokkollee dhibdee waliif fidaniin beekan. Warri siigaltee naggaadeen gama Oromootiinis gama sabaa sablammootaatiinis gama warra Amaaraatiinis naggaadota siigaltee siyaasaa kanaatu ummata waliin buusuudhaaf halkanii guyyaa tattaafata malee ummanni Oromoo keessattuu Oromiyaa keessatti mirga sabaa fi sablammoota akka malee ummanni keenya siigaltee kabaja jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Arraan tana siigaltee waa'ee magaalaa Finfinnee irratti wanni humni siigaltee harcaatuun humni siigaltee shororkeessaan warri fannoo kun miseensonni fannoo ummata Amaaraatii fi ummata Oromoo kana waliin buusuudhaaf sabaa sablammoonni siigaltee ummata Oromoo kana akka shakkan ummata Oromoo irratti akka fincilan ummata Oromoo siigaltee ilaalcha hamaa akka qabaataniif ajandaa siigaltee miidiyaa kanarratti olii gad oofaa jiran jechuudha. Kanaaf obboleeyyan dhugaa dubbachuudhaaf wanni sabaa sablammoonni biyya teenyaa beekuu qabdan bar dhugaa dubbachuudhaaf naannoo Tigraay keessa bar sabnaa fi sablammoonni tokkolleen hin jiru beek. Sabaa sablammoonni jiran hin jiru tokkolleen. Sabaa sablammoonni hin jiran beeka. Naannoo Amaaraa keessa sabaa sablammoonni hin jiran. Ummata siigaltee Islaamaa kagaafa kaan ichi keessa jiru masgiida irra gubaniiti warra siigaltee carraaqqatu kana biizinasa isaanii bakka biizinasa isaanii guban jechuudha. Laal humni siigaltee fiinxaaleeyyii kun naannoo Amaaraa keessatti. Kanaaf Oromiyaa keessatti mee sabaa fi sablammoota tokko
kan ummanni Oromoo gabbee biizinasa isaa duraa gube kan ummanni Oromoo ilaalchaa maallaale kan ummanni Oromoo miidhanii jira hin jiru dhugaa dubbachuuf. Sabaa sablammoonni kabajaa naannoo Itoophiyaa tana keessaa bakki itti kabajaa qaban Oromiyaa keessatti obboleessoo. Kanaaf obboleeyyan ummanni Oromoo magaalaa Finfinneetis haa ta'u Oromiyaa keessaas biyyuma hunda keessattuu siigaltee sabaaf sablammootaaf kabajaa guddaa qaba. Sabaa sablammoota mirga isaanii ni eega ummanni Oromoo. Ummanni Oromoo ummata fakkeenyaati, ummata bilchaataadha. Warri siigaltee geemii maqaa ummata Oromootiin warri taphachuudhaaf siigaltee finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa tana keessa sootu isinirra beekamee jira dhugaa dubbachuudhaaf. Isinirra beekame. Finxaaleeyyii siigaltee ammaas mootummaa naannoo Oromiyaa keessa teessee ummata Oromoo kana xiqqeessuudhaaf lafti Oromoo akka saamamtu kan barbaadu isinirratti beeynee jira dhugaa dubbachuudhaaf. Bar finxaaleeyyiin siigaltee Oromiyaa tana keessa jirtu jira. Tan mootummaa bilisiginnaa keessa jirtu jira. Finxaaleeyyii siigaltee ilaalcha mililikta qabdu. Tan siigaltee Finfinneen lafa Amaaraati. Lafa siigaltee uummata Amaaraati mililikka jedhu jira beeka. Haatana deeggaruu jira. Miidiyaa irrattis qabatamaadhaan waan harkaa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf Finfinnee yooni bulchiinsa Oromiyaa jalatti seentee jee tokko laal. Sabaa sablammoonni kun hundi Oromootti garagalanii jee obboleessoo. Oromoo garagaluu sabaa sablammoonni siigaltee Oromiyaa keessatti bar sabaa sablammoota irra guddaa dhugaa dubbachuudhaaf. Sabaa sablammoonni Oromiyaa keessa akka biyyee jiranii bar guyyaa tokko uummanni Oromoo kun gabbee sabni kun Oromiyaa keessaa bahuu qaba jee jira. Dhageessee obboleessoo. Dhageessee kaadiree siigaltee badhaadhina Oromiyaa jala dhokottee siigaltee dhokotee afaan Oromoo ka beeku. Afaan Oromootiin nama lallabu. Kan afaan Oromootiin siigaltee qubee tana barreessu. Ka kaayyoon isaa kaayyoo Minilik, kaayyoo nama nyaataa, kaayyoo Haile Sillaasee isinirra beeynee jira dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf asiin siigaltee mootummaa biratti badhaadhina biratti waan biraa odeessitanii achi deemtanii olola biraa kaasaa jirtan. Warra siigaltee ummata kan waliin buusu barbaadu. Keessaafuu mootummaa naannoo Oromiyaa keessa teessee ati siigaltee sabni kee Amaaraa kan ummata Oromootii fi ummata Amaaraa kan waliin buusuudhaaf ajandaa uumtee hiccitii siigaltee kafannoodhaaf kannaa jiru sii barboo. Wallaggaa kana keessa bar fannoon akkana dhuftee naman dhoytu bar. Ilma siigaltee guddifachaa Oromiyaa keessa jiruutu arraan tana siigaltee fannoodhaaf informaationa kanneen uummanni keenya Wallaggaa akka dhumu ka godhaa jiru sii barboo si beeynaa bar. Sii bar. Si beeynaa bar. Kanaaf haalli isinitti jirtan haala sirriitii miti. Mootummaan naannoo Oromiyaa keessoo isaa qulqulleessuu qaba dhugaa dubbachuudhaaf. Keessoo qulqulleessuu qaba. Mootummaan federaalaa keessoo isaa qulqulleessuu qaba. Warri siigaltee qaama Oromoofiin qabsaa'aa jiru keessoo teessan qulqullaa'aa isin keessaa siigaltee warri shiraa hedduu jira dhugaa dubbachuudhaaf. Warri siigaltee nama nyaataa isin keessa hedduu jira. Mootummaa keessas hedduu jira. Federaala keessa hedduu jira. Of gamaa dhugaa dubbachuudhaaf. Warri nama nyaataan kun siigaltee dheengadda guyyaa uummanni keenya 8 fannoon naannoo Wallaggaatti ajjeesan warri fiinxaaleeyyii kun kan mootummaa keessa jiru kan makalaakaa keessa jiru hidhannoo isaanii guutuu wajjiin fannotti akka galan uummanni Wallaggaa odeessaa jira. Ammallee tanumaatu siigaltee mootummaa naannoo Oromiyaa keessa warri Oromiyaa tana keessaafuu waajjira poolisii Oromiyaa tana guutuu keessatti warri sadarkaa hooggansaarra jiru ilmaan siigaltee Haile Sillaaseeti ilmaan Minilikii beeka. Ilmaan afaan Oromoo baratee uummata Oromoo kabajaa qabu kanaaf kabajaa hin qabne. Oromiyaa keessa taa'ee waajjira Oromiyaa hoogganee fannoodhaaf odeeffannoo kakannaa jiru. Kan sabaaf sablammoota kana waliin buusuu barbaadu. Kan siigaltee mootummaan Itoophiyummaa tun siigaltee dhaalmee warra keenyaati Haile Sillaaseeti. An Oromiyaa tana keessa taa'eetiin Oromiyaa tana diigee
fannoo tana biyya qabsiisa kajoo Oromiyaa tana guutuu keessatti ilmaan Miniliik ilmaan ilaalcha hamaa qabuutu hooggansa Oromiyaa kana keessa jira dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf Shimallis of gamaaggamee of laali marro of ilaali si keessaa si galtee warri Oromoof qabsoone jiru isinuma warri fannoo tana jajjabeessaa jiru qindoo maal jettanii Tigiree wajjin soltaatanii uummata keenya fixuu irratti warri babba'aa jiru marra osii tokko. Kanaaf uummanni keenya warra lafa Oromiyaa tana seenee uummata keenya ajjeesaa jiru kana tokkummaadhaan dura dhaabbatanii ofirraa dhorkuun barbaachisaadha. Akkasuma uummanni Oromoo hundinuu yeroo rakkoon naannoo takkatti godina tokkotti uumamte waliif haa dirmannu uummata keenyaaf haa dirmannu. Yeroo siigaltee Harargee tana keessa daangaa irratti namni keenya dhumaa jiru yeroo humni addaa naannoo Somaalee seentee uummata keenya dhoytu harka maranneetuma cal jennee teenya obboleessoo. Kanaaf walitti ilaalla jechuudha. Waliif gammanna. Mee kana keessaa baanee tokkummaadhaan haa qabsoofnu. Tokkummaadhaan lafa teenya lafa Oromiyaa eeggannu. Warri siigaltee hidhatee jirus dhugumaammee uummata keessan uummata Oromoo kan siigaltee diinaan dhumaa jiru kana mee bira dhaabbadhaa guyya tokko seenaa dalagaa. Oromoo ajjeesuudhaaf akkuma mirqaana qabdanitti diina Oromoo kan Oromiyaa seenaa uummata Oromoo ajjeesu kana mee uummata keenya irraa dhorkaa boo guyyaa tokko seenaa dalagaa mee akkas obboleeyyan kiyya galatoomaa fayyaa ta'a.